Aadaa rabbi nama na baaruu abaaramaa nama ergaa ka jedhan dhugaadha. Maaliin jettani kaleessa sheexana musliimaatti afaan irra na taa'e ta'e sheexana kiristaanaatti afaan irra na taa'e ta'e sheexanni kun wayin na ergee jawaala kiyyaas fuudhee viidiyoo wayii waraabee ammoo irra dubaraa abbaan manaa kiyya silkii nan qabachiisu silki manooki yaayyuu ammoo biyya gara akkam taanaa harki silkii nu bara ta'ee gaafii gaafadhe akkuma salphatti viidiyoo san nama meeqa bira muduu waliin gaanii aadaa Itoophiyaallee tiktookii fayyadama gurbaan rabbi abaaree sama irraa gad darbe wayii fuudhee abbaa manaa kiyya sheer godhe karaa feesbuukaalee hooti aadaan illee fee tiktookan qaba koomentii muluu aadaa dubartii hundinuu akkuma anaati coggaarraa isii gubatee aadaa gizee biyya jirtu san silkiin qabachiisan yaa lubbuun illee akkuma kan kee kanatti amma booda hin galin abbaa manaa akkasitti jennee mari'an kana muluu abbaan manaa kiyya aadaa qubana qaba sa'aatii misaarra waraabe viidiyoo siyaan ammoo booddee galgala kilaasii kiyya galu dalagarraa ka'ee jawwaala qilil naggoon irraa kaasee abbaa manaa akkan nagaa namitti maal haasoftaa ruusan mataa si qabe moo akkam naan jee maal balleessee jedheen jiruu akkana qaadoftee baallinu namaa miti munni haasa'u ati immoo waan jawaalaa kana Itoophiyaa galtee jawaala naa qabattu haasoftaa naan jee ati boolee keessa gabbuu ta'e akkuma duraa san dhabanaasaa gura si ciree boorsaa hankeeti boorsaa qofitti qabattee deemta silki fattashee fuubata akkatti sirra hin hambisan jiruun qaadoftee asin mataa nu dhukkubaaraan ati ganaa waan jawaalaa haasoftaa amma sa'aatii ammaa tan telefoona kan kee keessaa tiktookii viidiyoo gadhiistee fi feesbuuka kan kee hundumaa balleessi yoo kana iimoo takkatti hambisadhu naan jedhe iimoo saniyyuu iimoo arsii dhiisii iimoo meettaa ka jedhu itti galchiisii bichaa fayyadamisi na oliin haasoftaa naan jedhe eshi yoo kana hundumaa hin godhu jette wanta ati achi hojjetteef qaanaasii hojjedhaaruuf harriinatti lamaan qabnuuf sangoolee sadiin qabnullee bakka tokko walirra gurgure harriinatti ati yoo galte bishaanii haa waraabbattuuf si bitellee bakka tokko walirra gurgure qumaarima mucuqqi godha guyyaa tokko naan kam si wayyi tiktookii feesbuuka si wayyamoo sangoolee tanteetiif harriinatti tantee si wayyaa naan jennaanam akkam taana mataa waa tiktookaa feesbuuka illee barreessa harreena ilaan gurguri anuu gadi uftaa hin danda'e akka duraasa humna akkasiisa hin qabu bishaan lagaa waraabee hin danda'u akkasi kadhabbulee maal jettamee si warri dubartoota ajaa'iba jedhe habiibtii tiyya gisee ammaa dhoysitee tiktookii fayyadamuu barbaaddeeti adaati warri Itoophiyaallee qabaadaatti na kofalchiistee warra Itoophiyaati warra biyya namaa kana caalaa ka fayyadamu anna akkasii mee isin maal jettan jettee wanni nusiin jennuu jiraate habiibtii tiyya galii harrootatti qabdu sanuu akkasii jalaa hin gurguranne galii siin jedha tiktookii fi feesbuukiin homaa siin godhu abbama manaa keessan sii wayya galii harrootatti manni sii bitee bishaaniin haa bu'attu jedhee qoraaniin haa dhaqattu jedhee baaburaan haa dhaqattu jedhee sii bite san sii wayya akkasii si harkaan baafne gaafa sii si harkaa baase immoo booda rakkoodha galii siin jenna egaa kaasumaanii dhaamsa shamarran kennaaf dabarsite maaltu na dubbisee osoo haasa'uu baadhee osoo dubbachuu baadhee namni na jala taa'eetiin abbaa manaa kiyyatti sheer godha jettee abbaan manaa keen fayyadamu jettee yaaddaa todoo namni sheer itti godhuu baate akkasii